Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga torbee sadaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos mukuraabiitiin geessan baga walumaanuu geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbeenii sadaffaa akka moggaasama kiristaanaa keenyaatti maal jedhama kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Mata dureen barnoota keenyaa hinaaffaan mana kee na nyaate kan jedhudha. Hinaaffaan mana kee na nyaate kan jedhudha torbeenii sadaffaa. Mukuraab jechuun maal jechuudha? Barnoota keenya kutaa 83ffaa A jalatti kan laallugaa torbee sadaffaatiin wal qabatee maaliif mukuraab jedhame, mukuraab jechuun maal jechuudha kan jedhu waliitiin hin laallaa jechaadha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos mukuraaba Ayihud bakka jedhamutti argamuudhaan warreen hidhamaniif bilisummaa, warreen du'aniif immoo jireenya, hiyyeessotaaf immoo wangeela, warra isa gaafataniif immoo bilisummaatiin, murtootiin deebii garaagaraa hundumaa waa'ee deebisuu isaa, arjummaa Waaqayyoo waa'ee barsiisuu isaa asirratti ilaalla jechaadha. Mukuraab kan jedhame kun lafa itti seerri, heerri baratamu, lafa itti warri gaafatan deebiitti argatan, lafa itti bilisummaan itti lallabame, lafa itti hiyyeessotaaf wangeelli itti lallabame, murtoo keessa warra jiraniif immoo bara dhiifamaa ta'uutiin bara itti lallabamee fi waa'een kanaa barsiifamuu isaa kan itti yaadannu. Barnoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiitiifis dinqisiifachuu isaanii yookiin immoo barnoonni isaa, dubbiin isaa dinqii ta'uusaa kan itti dubbatamudha yookiin immoo torbee itti faarfatamu jechaadha mukuraab kan jennu kun. Egaa moggaasni maqaa kanaa mukuraab jedhee kan moggaase moggaasa qulqullicha Yaareed hayyuu mana kiristaanaa keenya irraati kan fudhatame gaafa ta'u, gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos mukuraab mukuraabitti wantoota isaan hojjetan yaadachiisuudhaan faarfachuu isaa guyyaa kana mukuraab jedhamuudhaan torbee sadaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ta'ee moggaaheera jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana keessumaa faaruun faarfatamu Iyesuus gara mukuraaba Ayihuditti galee afaan Gi'izitiin bu'aa Iyesuus mukuraaba Ayihud, Iyesuus gara mukuraaba Ayihuditti gale jechuudhaan gara mukuraaba Ayihuditti galee barsiisuu isaa, lallabuu isaa, fayyisuu isaa, hojiiwwan garaagaraa, hojiiwwan hafuuraa garaagaraa hojjechuu isaa kan itti yaadatamudha jechaadha. Egaa gaafa gara mukuraabitti dhufu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos maal hojjete? Hojii maalii hojjete jennee gaafa ilaallu wantoota inni hojjete keessaati qulqullichi Daawit faaruu 68:9 irratti isma qinaata beetii kee bala'aanni teeyyirtoomu la'illee ይጠይሩከ ወርቅ ላይሌ ወቀጻከው በጾም ለነፍሴ jechuudhaan afaan Gi'iziitiin ni dubbata jechaadha. Kana jechuun hinaaffaan mana kee na nyaateera,
arrabsoon si arrabsan gubbaa koo irratti kufeera, lubbuu koo immoo soomaatiinani gaddisiise yookiin immoo aarse jechuudhaan qulqullichi Daawit dubbatee jira. Jechi kun jecha gooftaa keenya qoricha keenya Yesus Kiristoos dubbachuuf jiruu fi dubbatidha gaafa ta'u, maalidha hinaaffaan mana keenya nyaate kan jedhee guyyaa kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesus Kiristoos dubbate gaafa ilaallu, egaa mana isaa keessatti manni isaa mana afuuraa ta'uun hafe mana hojii foonii, mana daldaalaa, mana bittaa fi gurgurtaa ta'uu isaatiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan itti dubbatedha. Maal jechaadha jennee gaafa ilaallu, hiikaan kanaa gara mana qulqullummaatti seenee mana qulqullummaa isaa keessatti daldala bittaa gurguruu argeetan hinaafe. Hinaaffaan kunis akka ibiddaatti na gube. Ti'iyyirtoomu antee bebita maqdasi ገበያ አደረከው አቲ mana qulqullummaa waaqayyoo gabaa taasiste, daldala lafa gabaa taasiste. Anis immoo gabaa sana fuuldura isaaniiti መኑ ይሴብሐከ ተግባረ ዘንተ ይህ እንደምታደርግ ማን ስልጣን ሰጠ? ከነሙ akka gootuuf eenyu aangoo sii kenne? Yohaannis boqonnaa 2:8 irratti akkuma kana ati nyaata qulqulluu yookiin immoo mannaa kan jennu buustee yoo isaaniif laatte ምን ትጣዕሙ ለዛ መና jechuudhaan akka asirratti dubbatan. Anis ilma namaa foon isaa yoo nyaattan dhiiga isaa yoo dhugdan malee jireenya bara baraa hin qabdanii isaanin jedhee akka nyaannuuf foon nuu kennite, foon nuu kennuu akkamitti dandeessa jechuudhaan na qoranii seera bahuu boqonnaa 16-15 fi wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 6:52 irratti qaama koo soomaatiin aarse gooftaan guyyaa 40 halkan 40 soomeera. Museenis guyyaa 40 halkan 40 soomeera kan jedhu. Egaa yeroo soomii foon gaddisiisu, foon miidhu, foon aarsu, lubbuu gammachiisu, waaqayyootiin walitti dhufu ta'uu isaa asirraati kan barannu jechaadha. Maarree gaamma gooftaan keenya qorichi keenya Yesus Kiristoos bakka mukuraaba Ayihudii kana seenee maal hojjete? Hinaaffaan mana keenya nyaateera, foon koo immoo soomaatiin aarseera isa jedhu kana gaafa ilaallu gooftaan keenya maal hojjete, maal raawwate yaanni jedhu ka'uu danda'a. Waaqayyo hinaaffaa inni hinaaffaa akkamiiti? Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti hinaaffaan hin barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu as keessatti kan laallu ta'a jecha. Kanaatiif hinaaffaan bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Hinaaffaa Kiristoosii fi hinaaffaa namootaa yookiin immoo hinaaffaa afuuraa fi hinaaffaa foonii jennee adda baasnee ni ilaalla. Barnoota keenya kutaa itti aanu kutaa 84ffaa baa jalatti hinaaffaa foonii kan laallu gaafa ta'u, ammaaf garuu hinaaffaan afuuraa maalidha? Kiristoos kan inni hinaafe maalidha? Akkuma macaafni jedhu warreen hamoota, warreen jal'oota, warreen dabdoota irratti hinaafina jedhee akkuma dubbate nuti warreen kam irratti hinaafuu qabna? Hinaaffaan hin eeyyamamaa hoo jennee gaafa ilaallu barnoota kanaatiin deebii bal'aa, ergaa guddaa kan itti arganu jecha. Hinaaffaa afuuraa gaafa jennu
keessuma hinaaffaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos mana isaa irratti hinaafe. Manni qulqullummaa isaa mana sagadaa, manni qulqullummaa isaa mana kadhannaa, manni qulqullummaa isaa bakka itti arjummaaf dhiifama hojii gaarummaa itti raawwatan, bakka itti fayyan, bakka itti tasgabbii argatan, bakka itti boqotan ta'ee osoo jiru, isaan garuu lafa daldaaltotaa, holqa saamtotaa, lafa bittaa fi gurguraa, lafa hojiin foonii itti hojjetamu, lafa itti wal jijjiiramu waan isaan godhaniitiif Kiristoos waa'ee mana isaa hinaafe. Manni isaa mana sagadaa, mana kadhannaa, mana dhiifamaa, dubbiin isaa sagaleen isaa lafatti dhaga'amuuf itti barsiifamu, fayyinni bakka itti lallabamu, foonsaa dhiigni isaa lafatti kennamu. Kakuu moofaa keessatti aarsaan foonii beelladaa gubatee coomarraa midhaan irraa dhiyaatu yoo dhiyaatu iyyuu, kakuu haaraa keessatti garuu Kiristoos ofii isaatii aarsaa kakuu haaraa ta'ee, hangafa lubootaa ta'ee, kadhannaas yookiin immoo aarsaas kan ol baasu, kan fudhatus, kan dhiyeessu ta'ee ofuma isaatii dhiyaateera jechaadha. Manni isaa mana sagadaaf mana kadhannaa ta'ee osoo jiru, namoonni bakka saamichaaf, bakka gurgurtaa, bakka itti hojii foonii hojjetan waan godhaniif Kiristoos kanaaf hinaafe. Manni koo otoo mana sagadaa ta'eetoo jiru, isaan garuu bakka daldalaa, bakka bittaaf gurgurtaa taasisani jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos dubbatee jira. Keessumaa waa'ee kabaja mana qulqullummaa irratti yaanni garaagaraa ni ka'as ka'eeras jechaadha. Lafa mikuraabii kanatti gaa namoonni hojii waaqayyoo dhiisaniitu hojii foon isaanii kan itti hojjechaa turanii fi waaqayyo kan itti hinaafe isa kanadha. Gochaa isaan raawwatan, badii isaan dalagan asirratti barsiisera. Maatiiwwan waaqayyoo har'as mana qulqullummaa waaqayyoo, mana sagadaa, bakka sagadaa gochuun hafee har'as kan itti daldalan, kan itti nagadan, kan faayidaa itti argatan, mana waaqayyoo keessa galanii kan saaman, mana waaqayyoo keessatti sanyummaa fi gooxummaa kan lallaban danuu isaaniitu jiru jecha. Isa kana Kiristoos hin barbaadu. Warreen akkasii irratti Kiristoos ni hinaafa. Warreen jal'ootaa irratti, dabdootaa irratti Kiristoos ni hinaafa waan ta'eedhaaf, Kiristoos hinaaffaan isaa waan nuti qabnu fudhachuudhaaf, maaliif argatanii, maaliif jiraatanii, maaliif uffatanii, maaliif iddoo gaarii ga'anii miti. Hinaaffaan Kiristoos maaliif ta'uu didan, akkan barbaade lafan barbaade lafan eegeen maaf naaf argamuu didanii, bakkan eegetti maaf mul'achuu didanii kan jedhuuf malee, hinaaffaan Kiristoos hinaaffaa foonii yookiin immoo hinaaffaa namoota irraati garaagarummaa guddaa ni qaba. Kanaaf egaa garaagarummaan mikuraabii fi mana qulqullummaa yookiin immoo mikuraabinnaa beeta maqdas garaagarummaan isaa maalidha? Barnoota keenya kutaa 80 arfaffaa baajalatti